deebinaa xiqqoo shaqaaqallee deebinaa achuman nu eegin fudha kana oofta achuman nu eegin deebinaa deebinee si fuunaa halaas taa'ii eegi dhuma teettaa inshaallah mootummaan loogiin dalagu reporting addunyaati malee kan warra mootummaa qofaa miti kun sob amma siyaasa mootummaa fi jinnijaan kan hin qaanne baran amma siyaasa akkasii san hin beekon siyaasa marsan amma faayidii taqabbalii dalagaa dalanaa jennaan didde bakka yoo didde dhiisa warra shanan gibe yoo taate warra shanan gibe hawaasa malee mootummaa miti kan san hojii jira ammallee kun abaalii taqabbaleyan obboleessi walirraa hoo buneo dalagatu fedha an dalagatu fedha yoo isin suuta dhuftaniitiin intinii jettan suuta waliin makamna ammaa fi an karaarra jiraa deemme waliin baafnu Maao deputisi wayyu maal goota waan silaa mootummaan kuma hin qabne haasoo itti. Deeme guyyaa warra jechuun siin baanaan. Maqaa mootummaa kanaatiin mootummaan waan akkanaan dalagu. Gara mootummaa sin oofne coominni maa gara mootummaa rakkoo mootummaa irraa qabdaa? Ati si rakkoo riippoortiin gara mootummaan fiinne anamma si himaaru gabaasee si afaan Oromoo. Natti mi'a. Afaan Oromoo gabaabduu 5G taqalaaqalii ayyariin ni jira garas siin jedhe. Kanan gibee taqalaaqalii hin fudhatta. Kanan gibee hojii jirraa sittuu hojii jirraa ijoollee hawaasa. Bakka hojii jirraa dhugaa maarree keessaan dalagi bakka keessaan dalagi liqimsiiti. Maal godhuu gara mootummaa ol baasta. Mootummaa maaltu si fiisise? Kana oofta. Gara mootummaa maaltu si fiisise? Mootummatti maafiin. Kana si qalaasisanii kanaan dhufaa argaa. Kana hojiin kee akka deemte. Kana. Kana fasde. Ijoollee sanyii mootiitti dhiyaadhu jedhe malee. Kana si obaasani. Ani maal balleesse? Anuma dalagaa kiyya waliin naa deemutti deema beektaa obboleessa. Innaa dalagaa kan maal tole fidee murtu waa eerpoorti kasaasar waa eerpoortiti. Si'itu kaa waa eerpoortitti na oofaara bar ooftee mootummaa jenni jaan kaa'etta mootummaa deema. Aayiroon fa'aa gaafa obboleessa salaamu alaikum mee bakka keessaa naasuuf naan gara wanni inti nan dhiibinachi. Anam jedhaaru yoo fudhattee siyaasa keessa galtee waan agartee naaseen. Siyaasni kamaaliiti siyaasa maaltu wal tuqe. Booleen riippoortiin dhaabbata kamiitu miti kan mootummaatti illee addunyaatti sun nama galchuun qabu. Ani maal siin jedhan amma paasordiitu garagaraa coominni maal ta'e kun hoolaan ani waa siin gala ni arsi. Paasordii duraa san qayyarii kama gagabaa deemtuun san hin ta'uu. Maa inni kiyyaan. Paaspoortii har'a dhufee? Paaswordii jijjiiree ati keessaan yookaan waa nu bannee waa hubadhu maali kiyyaan shaaggataan haadha raawu. Maan rakkifte? Xiqqoo gara na dabali ilaa gara na zoori ilaali ofuma afoon deemini callisteetu man. Cinaa laalladhu deemi. Bikoo. Waan nama baatu. Hin ta'u jedhaatu maan asitti hin ta'u kun hin ta'u. No. No. Lugaa mama haa taraawu. Keessa waa wanti jetta mataa jabaattaa. Ayyariin laal akkana banni. Naa ta'eeraan akkam. Qilleensa akkatti naa ta'e. Ishee jette ijoollee harargeetu. Akka keetii kana. Waan siin jedhu. Nabaasa. Nabaasa watti dabalan. Si baasa. Wallahi si baasa. Jechuun mallaaqoo malee wanni biraa jira. Ati barra wanni itti nama ooftaa bar siyaasatti nu amma siistama jennee siistama bakka waliin intini siistama waliin jireenya argite. Bakka siistama waliin jireenya araadiyyee ta'eeti araadiyyee. Gagama makana gadi dhaabatee. Nabaasa. Nu baasnaa nu qaannaa meema nu baasnaa nu dasnu jedhee haasofnaa mirqaannee. Ati obboleessa keenya siistama qayyarii jiraadhu jedhaa irratti taaktika sammuu jijjiiri xiqqoo. Ati sammuu kaleessaa saniin hin deeminiiti harcaa wali guuri. Naa inni kiyya. Okay. Paaspoortii harar biyya Itoophiyaa dhufee? Paaspoortiin chaappaa qabdi dagaleedhaan shanan gibee jette. Ya tambah. Uzurri sen. Arah, wallahi kana masuk jal arga nyurtu. Wallahi kan. Nanti rekam.
Bakka akkasii fudhadhu. Kanaaf bara akkasatti rakkatiin na jalaa obboleessa. Inget abbaat. Kana oofta. Ani garuu gaafa agartee wanni wahii dhaabbata kanarra gahe ani keessa hin jiru. Okay? Ani keessa Dhaabbanni siyaasa qaba. Dhaabbanni hin ta'in qaba. Koonistaantii miti bara dhaabbanni sii galee. hin jiru. Akki waan beekuu qabdu dhaabbatichi koonistaantii dhaabbataa miti beeki. Dhaabbataa yoo hin jiru zalaalamii miti dhaabbatichi yoona cheenji yoonaadha. Jijjiiramu ta'u. Yeroo sanii ati taappellaa biraa dhaabtee jiraatta jecha bakka yaalli dhabu. Amma taappellaan si baasu kanaa jechuu kiyya malee akka afaan Oromootitti. Waliigalle. Amma chaappaa sirreessatti wanni mataateeti maanii. Nagalee wanti ina dafee nangalu bar. Dafee siin galu kanaa bara. Dafee nangalu osoo amma afaan Oromoo beektaatti talaqaata nagalee hin beektu illee afaan Oromoo. Ani siyaasa mul'inaa kanan beeku siyaasa daaretti yoo nagalee dafee qabadha beekta. Na baasnaan. Baay'ee affasde bakka taani dhufnee sirra qaraana. Taani bal'inaa isin qaraasisa. Fudhachiiseera tokko harka ol qabi. Bolii 15 qofaa fudhadha. Harka ol qabi achi keessatti wanni tuna taayitaan naa dabalama yoo amma nama tokko sabbake. Siltaana naa dabalama. Ada nama fiddeen si deemaa isaa koyini si dabalamu. Siyaasni onni naa dabalama aangoon bakkee. Nama gana fide jedhama. Amma nama feemasa fa'aa gaafa fidu feemasni ofiinu sabbakti waan ta'eef nama baay'ee bakka buuti feemasni takka yoo fidan. Hojii godhattee amma. Faamilii kiyya guutuu qabadhe dhufan beektami. Kanaafuu akka nama tokko ilaaluun qabdu reetu. Akka paartiitti naa kafalama anaan. Bushaappida. Anoo yoo dhufe yoo nama fide waan fide. Kootillee abaalii taata. Kana oofta. Abaalee akkam? Abaalee jechaan miseensa taatu. Miseensa keenya inni amma eerpoortii gaafa dabartu. Atama fakkeenyi. Wanna garaagaraa yoo jiraate olii gas bilbila miseensa innaan assalaamu alaikum. Nasi afuun dhaabatan. No miseensa ta'uun maaliif miseensa ta'a? Maa waan nama dhuunfaadhaan. Koodii wayii sii kenna. An koodatti sii kenna shoomin. Jechuun namuu achi dhaqee dalagatee jiraatami. Akkam. Ya? Akkam. Adada namni dabalamuun wanti wayii nama dabalamami aangoon. Kanaafuu ani yoo faamilii heeguutuu qabdee dhufa waan ta'eef si'alatti buluun qaban jechuun. Tokko na jalatti bultu barate. Yaa walii galaa jedhu. Na jalatti bultu dandeettee miseensa taate. Waan na fiddeef yoo barbaadde soo akka nama tokkoon taane yoo barbaadde nama akka nama 100 reefu qabda rakkoon qabu. Kanaa ennaami. Keef fooziyaa taamaan arginu jettiin si komattee mi wannaati. Maaliif? Inni dubbisadhee bakka yeroo dhabeet. Mee galchi. Banni haginni gabu osoo agartee bannaati osoo asilaan argine ati dhiis rabbi sila dabarsa. Maa an durba furdaa wayyaadha hin beekta. Isu jaalata. Rabbitu ifaajisiin jedhe ani ifaajii wayyaadha ifaajii. Furdaa kana rabbi olii gargara. Naan jenne alaanti maal jechuudha mee waan. Mee ol galchi. Kuno. Video bayyadee fooziidha. Akkuma deem jala seenaa liqoota. Fati. Qaamaanuu si bira dhufee foozin maali kan inni maali kaa'ama sii ba'uuf. Yoo foozii yoo mala garanaaf. Abdii himadheera ko abaayaa boolii biratti odoo si waamu jarbaan akka inni teelitti. Barti koo dhagahu. Wallaahi abaayaa boolii filafiitii bakka footoobeetii saafoo jiraayu osoo si waamu deemte. Silaalu kutee. Silaalu deemara koddeebi jedhiin abdii. Koddeebi jedhiin. Eessaa deebite? Lakki wanni amma moolitti. Amma eessaa deebite? Eessatti faanta fatii. Abdiin na barsiise yara. Wallaan sun na barsiise.
والله يا سلام. كنا لا كنا قلنا فين ونيون جرتيو لا إله إلا الله. أنا أولين جرتي أنا أولين جرايو قاسن Been intan. بقول لا تبوت أجد أبي كنا نين بس كاسون ها Koy beba. Masa. Iba nagapa. Been intan. أما أبدي أروح أرجع بقى سيسي أرجو جران سجل ألو في هذا ما كسيسي أرجو فتودت Edo. Kan najala lu pare diamond di najala. إن قال سما زرت أمتين Ha? Ano pala chumbe. إن قال إن جرت ما إن قال تير Dale ranam. قال تير تام Tara nakasi najala lu. أكاسي أرجع نف قال إيه رجع أرتا كوي ما قال لي أرن كنو Inya tamir. Ha? أبدي بجد إيرا كدو سي أرجع سيبران ديمو سي أرجع نانجد Ano ko famo? ها Wan beku juga awal kan dekan. maal jedhe mana durba Boleh didi ya naga ya kan hindu bisa. durba furdo jalat dum jenne Amma da bisi barbadde ya. Furdo jala du yo dabba yan furdo lihat gati furda san jala. abdi dagete mti durba furdo jalat do de Isina kam jitlale. Ina garre besi. Yala sin de se am de la ko ya dem. Nama lalera so bara jat islalera abdi ergite dam malle de wiste atille Are di salal ko. ara de me fewe ma ergite me amma yo sana sadilal bered sini jamunin bered. Bered rabbi. Anji? mal de Ana waktu. Oma yom bered jere zaman tabarti. Oma anjet. ana abdi mutakaran jadu barreda fati min barbado kati Oma anjet were ma ana ka samar takattu oma anjet. o man jettum ti jetterta dum barredi jetterta Oma anjet tura in bered chan te yosi berat bered at man bered. abdi atinai me Ati di tusan mo berat. Ana waktu. fozia man jad artamati kenu tutte mar rakate on taiti ken sigar ko Amma ya oh fille tiken sigar Nama wakin arasina ajar den kan di. ha Hai kabare mu. amma ya ma de ba ko yalat amma la kan de bijan ma. Ha? Yerma tartami ko La wallahi. ma jad art Dalagar magara bisporti dalagar. Bisporti dalagar. sport Usapi. ko talaga. Usapi dalagar training. Wana mabande vivat monjo. Usapi beta churin. Tapi man akara ta ujum marera Usapi jani kagubang gadi jedani ol de belsa. me akamit yani. kuno abdi fenun ko to sinje artishi isi oji sarga guya dufte Perum tamin. kuno garti fenan ka jettu tan isin guya asi dufte odi sargina Ingajin wada sibo ayo sibo. isi mo oji fati galcho fati wura dan ne ti ni jola de min bagaru men ni lale en to ka furate li te dabni Gabus me man ol galchi video galchi. fenu ho Yala se lali. Mula tarabar fatini mo bro. Amma ko illa ta isi gal ta fe mo ko. fenu do arge birande mo yu fati nama furdon barbado e gajade isi fa Anji ambare ni dufe bare ni dufe bahare ni dagette. Eno kuno ko amma fati danal dem. durbi qalba man tu jurtire bareni Bahare ni bar model ko fajra bar ila to limbre. arawaki dubai ko fa model linjuro en tu Dunia sinje kani kal. Assalamualaikum. Yala ku. Fata shubli dem. Fatim ballera bakka. Numma si fata shubdewe. Dengar takku fati itu ilit emti halka lewan turun. Garu menne boyra bebe ani amma lal fati do masin jaru.